michuu intarteeban sabaskaraab godhuudhaan hordofaa isiniin jenna. Michuu intarteeban. Abbaa Muhammad, Abbaa Muhammad, ganti kun, hee ganti kun, mana hin jirtanii, hee ganti kun, ni jirra, akkam bultan, hamaan bultanii, amma laal waaniin as dhufeef Abbaa Muhammad, mucaa kee kanarraa dhoorkii ennaan diddeemi. Anuma jaarsa arrii kana kalee karatti itti utaalee hallayyaarraan na darbe lafaan nadhee meegaa ilmoo mana keessatti hin gorsitanii naamusan barsiiftanii jaarsa mataa arrii kanatti ijoollee dhaqqabii utaalti jettanii ture amma mucuma kiyyaasetti utaalee jechuudha. Abbaa Muhammad akkamittiin si sobare karaa uruu osoo hin deemu jiru hallayyaarraan na darbe mudhii tanafaa akkaan itti bule rabbumaatu beekeeta firdittiin as ba'e isinitti himachuuf dhufe mucaa kee isan kana adabatti godhaa nama hedduu irraa oo'aati. Garuu mucaa kana maal nyaachiftanii akkana onnee horate mucaan? Mucaan waan biraatii miti gaa Abbaa Muhammad. Jiisaa kanniisaa nyaata tanaaf akkanaan saati jiisaa kanniisaa kana irraa xiqqeessa afimeeti. Laal jiisaa kanniisaa qofaa miti mucaa nyaataa sirraa xiqqeessa. Mucaan baxaraanee maramma ganta hundaa irraa iyya. Afimeeticha kana haadhaa jaalateeni. Haanaa dhufu mucaan kun ilma abaluu jedhanii. Makaana balleeyse ilmi baalageen kun baxaraanni anumaaf galaafinni.